Yoo horii qalanu ta'e binnee qalla. Araarabni suni hayyuun maltee namatu qalama yoo jedhe ana qalaati dhiigna kiyyaan nagaa godha. Isinitti dabala. Horii qalanii nagaa yoo ta'e binnee qalla. Namatu qalama yoo jedhan dhiiga kiyyaan qalaati nagaa godha. Kana achi tokko yoo nu taane malee injifannoon hadha qabanne tun halka keenyarraan baate seenaa gurraacha barreessuuf deemaa jira. Oromoof seenaa barreessaa badaa gurraacha barreessuuf deemaa. Kanaafi araar guddaan tokko abbootii siyaasaa kana keessatti gaggeeffamuu qaba. Yoo kun ta'e nagaan hin buutu. Yeroo gabaabaaf caffeen kun aangoo kan qabu hunduma gidduu galee ka isaanii fuudhee araarsu koree tokko dhaabee hadha murtii tokko ogeessota keessa kan qabu abbootii seera keessa kan qabu dippiloomaatota seera kan qabu koree tokko ijaartanii seera irratti tumtanii akka baatan kabajaan isin gaafadhaa. Wanna hunduma keessaan boochiseef dhiifama na godhaa anillee boo'etaan isin boochise.